warqin biyya laa bitee gala jedheen birrii kana hunda walitti qabe jechuudha. Rabbi kisaaraa na walchee oole. Maaliif warqin biyya laa bu'aa qaba yeroo bitanii galanii dachaa meeqasii bu'aa minaamin jedhanii jechuudha. Kisaaraa na buusanii waan jechuudha. Har'a garuu nama warqi biyya laa bitee galee biyyatti dhaqee gurguratee takkan deemii dhaqiitiin abarinaa himin jedheen jechuudha. Sinii galee birrii kana hunda jechuudha. Diinaarri kuni tokkoon ishee abbaa 20 jechuudha. Tokkoon ishee birrii 400 fi wayii ta'a jechuudha Itoophiyaatti. Innaa kana hunda Rabbi kisaaraa na walchee oole. Warqi biyya lama warqi biyya keessaa bu'aa qaba. Salaam alaikum matakashtii kamnaa jirtu isiniin jecha viidiyoon kun waan isin fayyadu dhugaa dubbachuu fi keessumaa shamarran keenya akkaataa itti maallaqa keessan 50 dhibbata akka godhachuu dandeessanii dhibbata akka 150 godhachuu dandeessan biyya namaa keessa teessanii jechuudha. Nuti xiqqoo ishee erga dhufne bubbullee jirra yeroo sana akkas miidiyaan hin jiru namni waa kana faayidaa qaba kana godhedhu akkasitti biyya namaa keessaa dafii galii namni kana nama gorsu takka hin jiru jechuudha. Sinii galee kanafi viidiyoon kun wallahi isa ajaa'iba isin fayyada haga dhumaa dhaggeeffachuun sheer walii godhaadha. Wanni ani irraa dubbachuu barbaade waa'ee warqiiti jechuudha. Waa'ee warqii biyya Arabaati bitanii galanii biyyatti birrii meeqa bu'aa bu'aansa hagami buuteensa hagami kan jedhudha walumaa galatti jechuudha. Namni baay'een warqiin biyya alaati bitanii galan hin bu'a jedha. Garuu hagam takka bu'uu danda'a. Nama warqi biyya Arabaa bitee galee gurgurate akkasuma warqiin sadarkaa qaba kamiin bitachuu qabna kamtu biyyatti nu bu'uu danda'a. Waa hedduu isiniif qooduu barbaada jechuudha. Obsaan dhaggeeffachuu hin dagatinaadha. Yeroo ammaa kana jechuudha wallahi namni biyyarraa bahee waggaa 4-5 jechuudha. Waggaa 4-5 keessatti waan baay'ee godhatee gara biyyaa deebi'aa jira jechuudha. Nuti garuu warri xiqqoo ishee dursinee biyyaa baane kuni ka waggaa 8-9-7 akkas jiru jira jechuudha. Kana jechuun yeroo dhufne nuti sammuun keenya bal'isee yaadu jechuudha. Maaliif haguma nama argitu haguma namni waa dubbatu haguma namni waa waliif daddabarsu kanarra muuxannoo fudhachaa deemtaa jechuudha. Duraan akkasitti miidiyaan hin jiru namni wal gorsu walitti himuun hin jiru. Namni ka biyyaa ba'ee fi dalageetuma irra caalii maatiitti erguudha. Maatiin immoo yoo fedhe namaa godha yoo fedhe namaa hin godhu jechuudha. Kanatu waggaa hedduu biyya namaa keessaa nu kaa'e jechuudha. Hubannoo dhabuurraan warroonni dhiyeenya biyya irraa baatan carraa qabdu waan ta'eef waan namni isiniin jedhu fudhachuu leewaatan haga ta'e dhaggeeffadhaati haga ta'e keessaa fudhadhaa isin jechuu barbaada. Haa ta'u amma fakkeenyaaf yeroon biyya irraa dhufe jechuudha. Yeroon biyya irraa dhufe warqiin biyya kanaa jechuudha giraamii takka naannoo birrii 100 taati jechuudha. Sinii galee giraamii takka birrii 100 taati jechuun diinaara 10 jechuudha. Sinii galee har'a garuu giraamii takka birrii meeqa birrii 37 irra jira jechuudha. Sinii galee birrii 37 fi garaagarummaa 100 gidduu jiru ilaala. Yaa'u sila yeroo sana akkas waa namni namatti himu nama gorsu jiraate osoo gizee sana jechuudha miidhama ji'a 3 ji'a 4 warqii bitee kaaheera ta'e har'a jechuudha birrii meeqa kan buufadhee gurguru isinu tilmaamuu dandeessu jechuudha. Kanaaf warroonni reefu biyyarraa dhuftan isin fayyada dhugaa Rabbi. Mana gaarii jirtu taanaan namni baay'een haqa namaan barbaadan Araboonni baay'een haqa namaan barbaadan nama tokko jira nama adagaa jechuudha. Isinunni beektanii haala nama so kanafi warroonni dhiyeenya biyyarraa dhuftan gana waggaa 4-5 nan hojjedha jettanii homansitu taana mindaa keessan ji'a 2-3 warqii bitachaa deema. Jaluma jalaa ji'a tokko mindaa ji'a tokko keessaa warqii haga ta'e bitachaa walirra kaachaa deema. Dhuguman isinitti hima. Yoo biyyatti galtan illee ni gurgurattanii asitti illee yoo barbaadan gurgurattaniitu maallaqa irraa bu'aa ajaa'ibaa argattan isiniin jechuu barbaada. Anuu of gaabbuu jira. Osoo dur namni akkatti nama gorsu jiraate kallattii baay'ee waa jijjiiramuu dandeenya jechuudha. Dhugaa dubbachuuf namoonni hedduu yeroo biyyaa ba'anii haga waggaa 3-4 zim jennee ma hojjennee maatiitti ergine jechuudha. Haga waggaa 3-4 zim jennee miinduma fudhannu maatii irratti galchuu malee kana naa godha kana naa dhiisa yeroo akkasiin gala. Bakka sammuun keenya kun dhugaa dubbachuuf namoota hedduudha jechuudha. Nama hedduu mudate jechuudha waan akkasii kun duraan yeroo akkatti miidiyaan hin babal'atin namni waan namatti hin jiraatin jechuudha. Kana qofaa miti. Warqin biyya laatii bitanii galanii hedduu mata akka bu'aa namoota jedhantu jiru jechuudha. Isa kanarratti obboleeyyan tiyya dhugaa dubbachuuf warqin biyya keenya keessatti hagam bu'aa kan biyya laatii fuudhanii galan kan jedhuufi
ganzabuma sii deebisaa jechuudha. Buuteen isaa hagas mara miti. Maaliif akka waan inni baay'ee bu'ee gurguramuu tokkotti namoonni osoo dhaqanii hin hubatin odeessan jiru jechuudha. Garuu nama warqii bitee galee achi gurgurate gaafadheetiin informationii kana fudhadhee isiniif dhufe jechuudha. Warqiin fakkeenyaaf asitti amma jechuudha birrii diinaarri 10 birrii meeqa ta'uu danda'a Itoophiyaatti yoo jettanii kan irra dantaate karaa awwaalaa gaafa birrii ergattu sigalee gaafa karaa awwaalaa birrii ergattu birriin sun baay'ee tirfiidha jechuudha. Warqiin garuu akka karaa birriin baankiitiin agamta akka jira akka birrii karaa baankii ergachuu fi karaa awwaalaa ergachuuti jechuudha. Warqiin akkasitti garaagarummaa qaba dhugaa dubbachuuf. Hagana bu'aa minaamin inni jedhani buuteensa hagas mara miti garuu ganzaba kee siif deebisa. Dhibbarraa dhibba yoo qabattee galte ganzaba kee birrii karaa baankii ergadha yoo karaa baankii ergadhe ammana naataa karaa awwaalaa yoo erge ammana naataa kan jedhu irratti buuteen isaa kalas ganzaba isinii deebisa birrii isiniif qabee ta'a kanuma jechuudha. Wanti hagana naa bu'aa hagana sii bu'aa minaamin waan akkas akkasii buutee tirfiin hin jirtu jechuudha. Dhugaa dubbachuuf warqiin kan bu'uu danda'u warqii biyya keenyaati jechuudha. Waggaa 3 dura jechuudha giraamiin takka birrii 5,000 turte jechuudha. Senegalee waggaa 2 dura. Har'a garuu giraamii takka naannoo birrii 15,000 irra jira jechuudha. Kana jechuun birraatti immoo yeroo birraan barii immoo giraamii takka naannoo birrii 20,000 ta'a jechuudha. Warqii biyya keenyas yoo bitanii ka'anii baay'ee takka akka birrii biyya keenyaatti buutee ajaa'ibaa qaba. Wallahi amantanis amanuu baatanis jechuudha. Woroonni eenyatti biyya galaa jirtanii birriin tirfiin isin hirka taa'u jira taanaan birrii keessan baankiin kaayina warqii biyya keessaallee ittiin bitaa kahadda. Warqii biyya arabaas yoo bitanii galtanii ganzaba isinii nyaatu ganzaba isinii deebisa garuu akka warqii biyya keenyaatti baay'ee hin bu'u jechuudha. Warqiin biyya keenya waggaa takka gidduutti birrii meeqa bu'aa deemaa jechuudha. Senegalee so kanaaf waan isin jechuu barbaadu karaa itti waa argachuu dandeessan karaa itti waa jijjiiruu dandeessan yaala zim jettanii hin taa'inaadha. Waa kallattii tokko qofaan hojjetanii kallattii tokko qofaan argatanii jireenya irratti baay'ee ulfaataa deemaa jira. Yeroo ammaa kana isin jechuu barbaadeetanii warqii biyya alaa keessaa warqii kamiin bitanna akkamtu biyyatti gurguramaa kan jedhu isiniif himuu barbaadaa jechuudha. Warqiin gosa baay'ee jira. Kaaraatii 24 jira, 22 jira, 23 jira, 20 takka jira. Senegalee 18 jira jechuudha. Isaan keessaa please adaraawwan isin dhaamu warqii kaaraatii 20 takkaan baay'ee isa gurguramudha jechuudha biyya keenyatti. Senegalee kaaraatii 24 22 xiqqoo ishee asittis qaaliidha biyya keenyattis biyya keenyatti hin bitan jechuudha ga'een ture. Garuu ani isa kanarraa hin gaafanne. Namni waa'ee warqii gaafate nama kaaraatii 20 takka gurgurate warqii Bahreen sanu jechuudha. Akka biyya Arabaatti warqiin Bahreen baay'ee takka mirxii fi filatamtuudha jechuudha. Namni biyya kam jiru yeroo baay'ee waa'ee warqii Bahreenii ni beeka jechuudha. So kanaaf isinis yoo kan bitatan taate warqii Bahreenii bitadha. Biyya kam jiraadha warqii Bahreenii kaaraatii 20 takka yoo bitatanii galtanii buutee aga warqii biyya keenya hin bu'u dhugaa dubbachuuf. Senegalee garuu akka warqii biyya keenya hin bu'u garuu ganzaba isinii nyaatu birrii keessanitti isiniif ba'a jechuudha. Nama fuudhee galee gurguratee jira jechuudha. Saayimni kiyya takkallee biyya kana turte jechuudha. Warqiin biyyatti ni bu'a sanamni miidiyaa kanarraa jedhu ilaalteetu naannoo birrii 3,000 akka suudii birrii 3,000 ta'a. Asitti birrii 300 fi 30 jechuudha. Birrii 300 fi 300 akkas ta'a akka birrii suudii. Bahreenii kanarraa bittee galte jechuudha. Bittee galte akkamii warqiin baay'ee yoo ta'e anis nan bitaa jedheen gaafadhe. Akka namni jedhu miti garuu ganzaba hin nyaatu. Ganzaba sii deebisa garuu buutee namni inni jedhan kun yoo gana waggaa dheeraa ka'anii bultiin dabale malee buuteen tirfinumayyuu hin jiru naan jette. Ganzaba namaa deebisa ganzaba nyaatu buutee hagas maraa immoo warqii biyya keenyaatu bu'aa isiniin jechuu barbaada. Warqiin biyya keenyaa har'a yoo giraamiin takka 15,000 taate Senegalee waggaa lamaan irraa immoo giraamiin takka naannoo birrii 30,000 taati jechuudha.
na baay'ee takka bu'aa akka biyya keenyaatti so kanaaf kaaraatii 20 takka warqii Bahreenii yoo kan bitattanii galtan ta'e kan isin gurgurachuu dandeessan ammas warqiin 18 yoo bitan 18 tasumaayyuu hin gurguramu jechuudha biyyatti hin gurguramu asittis deebistanii gurguruu miidhaginaaf zim jettanii kaattan malee gurguruu hin dandeessan ka gurguramuu danda'u warqii kaaraatii 20 takka warqii Bahreeniiti jechuudha giraamiin takka yeroo ammaa kana 36 warra jirti 37 jedhama akka biyya birootti birrii 370 yookiin 60 wayi akkasi ani misorotu biti waan isin fayyadu yeroo marayyuu isiniif gadhiisu qophiidhaa subscribe like godhaa yoo isinitti tole hedduu isin jaalladha waan gaaffii isinitti immoo isinii deebisaa yaada keessan koomentii jalatti isiniin jedha bye